lafti abdatan sanyii nyaata namni abdatan waadaa nyaata jedhami tirii Oromoon waa'ee kee dubbiin nan isa yoon jedhe sammuun koo na dirqisiisa kan ati narratti raawwatte yoomumallee keessa kootii hin badu godaansa sammuu kooti waraansa dhiiga hin buufne yoo waraanan iyyuu argan arraba kee sobduu sanaan akka duumis lafa gannaa na golgite anaaf ati haalli nu mijates mijachuu baatus haalli addaan nun baasu naan jechaa turte nuti daawwitii waliiti kan miidhaginaaf fokkisummaa keenya keessatti of ilaallannudha ani kan keeti atis kan kooti godoo jaalala onnee koo keessatti jaarratte onnee koo keessaa bara jireenya koo guutuu jiraatta sirraa homtuu nan fudhattu naan jechaa turte dirribee gaafa ati gama keetitti maltu boo'ichaa fi gaddi guyyaa du'aa caalu walitti maramnee imimmaan fuula keenyaan dhiqannee nagaa walitti dhaammannee addaan baane edaa ati jaalala sobaan nafaana jiraachaa turte dhugaa waaqaati anaafati addaan baana jedhee guyyaa tokkoofillee yaadeen hin beeku waa'ee keef bara jireenya koo guutuu nan gadda sababa kee irraa kan kee dubartiin marti si fakkaatanii natti mul'atu ati garuu nama miidhagina keetiin akka shaqaxaa gabaa mararra naannoftee of daldaltudha dirribee meequma baasta laataa maal ati namni safuu waaqatti hir'ate Oromoon safuu qaba waan dubbattes waadaa san eegi nama imaanaa nyaatee dhoksu garuu siinan arge akka qilleensa muka raasuu kallattii arfaniin kan raafamtu waa'ee keetiif jechan dhaba maaliin godhas yoo fiigisiin jedhan fiigda murannoo hin qabdu keessi kee kunis dhugaadha ati lafa kanarraa umurii hammam jiraattaa maaluma ta'a amala saree maraatuu kana gattee nama tokko faana yoo jiraatte wanti na dinqu keessaa inni tokko ati amantiin kee meequma yoo kakattu wallaahii dhugaa Kiristoos maqaan taabotaas tokko si nafu amala akkasii qabda maaloo dirribee nama yoo sodaachuu baatte waaquma keellee sodaadhu isa gadameessaa dhaqee keessatti si tolchee si guddisee har'aan si ga'ee sodaadhu ati dhala namaatti maaf taphattaa guyyaa tokko waaqni hojii kee si gaafata waaqaaf salphaadha kun garuu kan na gubu keessaa inni tokko ani bilbila kee irratti bilbileen nama biraatti kennitee waan garaasaa kan natti taphatedha amma immoo gara biyyaatti deebitee dhiira biraa qabattee dhokattee teessa haa ta'u malee ati na dhokattus garaan jaalalaa taa'iif ka'ee na wallaalchise jennaan bilbila kee boolla meeqa seeneen argadhe isa boodas si bilbile sagalee keessa durii sana dhagahee nannahee miilli koo naaf dhaabbachuu dide ofirran gadi taa'e qaamonni miira koo na hollatan dhahannaan onnee kootii daran dabalee hafuura na dhorke ergansii bilbilee raawwadhees sa'aatii tokkoof eenyummaa koo wallaale nan boo'es hiriyoota koo warra si beekanii fi kan na beekanittan bilbile amanuu dadhabnaan tasgabbaa'inaan jedhu garuu tasgabbaa'uu hin dandeenye dhagaa samiittiin ol darbitu samii keessatti hafe balleessaa koo malee nagantee na dagatte seenaa nama hin irraanfatamne irraanfatte waa'ee kootiif nan gadda qalbiidhaan cabeera hir'ina qalbii kootiifis kabaja dhabeera jaalala laga nan ceesifne si waliin eegaluun bishaan na nyaate daa'imummaa kootiin si jaalladhe mar'ummaan koo na bobeessite garaan jaalalaa ciiseen buluu na rakkisaa jira mee qalbii kee jijjiirradhu har'as sin barbaada qarshiin hin dhuma jaalalli dhugaa garuu cirracha laga abbayyaati osoon si jaalladhu akkam si jaalladhu otoo beektuu naan gargar bahu maaliif filatte maaloo anoosiif gubadheeraatii dafii gara kootti naaf deebi'i jaalallee kee kan ture birriisaa hangaasuuti magaalaan boorraa kan siif barreesse jaalallee koo kan Finfinnee keessatti dhokattee jiraattu dirribee dabaleef ani garuu sin jaalladha nagaatti giiftii koo kabajamoo dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenya keenya isin hin daganne nageenyiif jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'u egaan xalayaa guyyaa har'aa kan dirribee fi birraasaarraa akka barattan abdii guddaan qaba jaalalli wanta shaakalanii dhiisanii miti eebba waaqayyoo barbaada jaalalli qarshii ni caala jaalalli bareedinaan hin tilmaamamu jaalalli yeroo fi fageenyaan hin daanga'u birraasaa fi dirribeen guyyaa har'aa walitti deebi'anii hin deebine odeeffannoo tokkoyyuu hin qabnu kanaaf nuuf olchaa isiniin jenna xalayaan kun kan barraa'e bara 2018 dha kanan guyyaa har'aa isiniif dhiyeesses akka irraa barattanii achumaan itti bohaartanii fi yaadaaf gaaffii keessan komentii jalatti naaf qindeessaa namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan miseensa keenya ta'a namoonni xalayaa jaalalaa qabdanis karaa toora feesbuukii keenyaa Oromiyaa 24 nuuf erguu ni dandeessu xalayaan keessan madaalawaa yoo ta'e qilleensarra ni olchina qophii kana isiniif qindeessee kanan qopheesse an gammachiista shoomeeti yeroo biraa qophii xalayaa jaalala gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha warri kun warran warra yaabee beetu